Ajjechaawwan jumlaa waraanni mootummaa godina Shaggar Lixaa aanaan raawwateen maatii tokko keessaa lubbuun namoota afurii darbee jira. Maddii Oromiyaa 11 bakkicha akka nuuf himetti kanneen lubbuun darbaniin alatti namoonni biroon lama rasaasaan madaanii du'aaf jireenya gidduu jiraachuus nuuf eeree jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Shaggar Lixaa aanaa Ambootti yakka gara jabeenyaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateen lubbuun namoota nagaa afurii darbuu madda Oromiyaa 11 bakkicharraa odeeffannee jirra. Odeessi maddeen keenya amanamoo bakkicharraa arganne akka ifoomsutti waxabajjii 19/2023 guyyaa dheengaddaa aanaa Amboo ganda Ganjii Gooroo Horee bakka addaa Shaambaa jedhamutti yakki sookanneessaan kun kan raawwate ta'uu dubbata. Humni mootummaa hidhatee naannichatti bobbaafamee jiru badii tokko malee uummata nagaarratti duguuggaa sanyii geggeessaa jiraachuu kan himu maddi keenya bakkichaa odeeffanne raayyaan ittisa biyyaa ofiin jedhu yakka tokko malee guyyaa irraatii lubbuu namoota nagaa balleessaa kan jiru ta'uu hima. Akka kanaan waxabajjii 19 wixata dheengaddaa maatii tokko keessaa lubbuun namoota afurii rasaasaan reebamee battala kan darbe ta'us odeeffannee jirra. Yakki duguuggaa sanyii aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa Ganjii Gooroo Horee keessatti raawwate kanaan kanneen lubbuun darban tokkoffaa obbo Hirphaa Iddoosaa Hurrisaa, lammaffaa ilma isaanii Kiisaa Hirphaa Hurrisaa, sadaffaa Dassuu Hirphaa Hurrisaa yoo ta'an arfaffaan immoo miseensa maatii sanaa kan ta'e Likkaasaa Lalisaa kanneen jedhaman akka ta'es baramee jira. Maddii Oromiyaa 11 dabaluudhaan akka nuuf ibsetti hidhattoonni mootummaa yakka tokko malee mana jireenyaa isaaniitti maatii tokko keessaa lubbuu namoota nagaa afurii galaafachuu dabalatee sa'aatiidhuma wal fakkaatutti namoota biroo lama badii tokko malee rasaasaan rukutanii isaanis du'aaf jireenya gidduutti argamu jechuudhaan dubbata. Qonnaan bultoonni badii tokko malee rasaasaan rukutamanii yaala fayyaa argachuu dhaban du'aaf jireenya gidduutti argaman kunneen obbo Qaabataa Iddoosaa fi obbo Dajanee Gadaa kanneen jedhaman akka ta'es Oromiyaa 11 mirkaneeffatee jira. Yakka gara jabeenyaa waraanni mootummaa geggeesse kun maatii tokkoo fi ollaa mana jireenyaa tokko gidduutti raawwachuunsaa hawaasa naannichaa biratti gaddaaf rifaatu guddaa uumee jira. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa geggeessuutti akka jiru erga labsee booda waraanni qaamota lameen gidduutti geggeeffamaa jiru inuma kan duraa caalatti daran hammatee geggeeffamaa jiraachuun uummata siyaasarraa walaba ta'ee fi meeshaa maleeyyii ta'etti gaagama guddaa uumee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti wal waraansa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru hordofee sababa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jedhuun lubbuun uummata nagaa darbaa jiruu fi miidhaan uummata nagaa irratti geggeeffamaa jiru daran hammaachuun yaaddoo guddaa dabalaa dhufee jira. Oromiyaa keessatti sababa nageenyaa wal qabatee gaagama uummata nagaa irra gahaa jiru hambisuuf maddi rakkoo fi wal dhabdeen qaamota lameen waraana geggeessaa jiran gidduu jiru akka furamuuf mariin araaraa eegalee ture akka itti fufee milkaa'u hunduu dhiibbaa haa taasisuun dhaamsa jiraatotaati. Oduu keenyatti aanuun artist Haloo Daawwee dhukkubsattee hospitaala Rift Vaalii Adaamaa seenuusii maddeen keenya Oromiyaa 11 himani. Artist Haloo Daawwee umrii maanguddummaa kanaan rakkoof dhibeetiin rakkataa jiraachuu eeruudhaan hawaasni Oromoo osoo siin lubbuun jirtuu baraaruu akka qabus yaamichi godhamee jira. Odeeffannoo dabalataatiif Daraartuu Shaamii. Artistii Haloo Daawwee dhukkubsattee hospitaala Rift Vaalii Adaamaa seenuu isii maddeen keenya Oromiyaa 11tti himan. Artistii Haloo Daawwee umrii manguddummaa kanaan rakkoo fi dhibeen rakkataa jiraachuu eeruudhaan hawaasni Oromoo osoo isii lubbuun jirtuu baraaruu akka qabus yaamichi godhamee jira. Artistii Haloo Daawwee bara jireenya isii ijoollummaa irraa jalqabuun gama artii Oromootiin qabsoo Oromoo tumsuu fi saba Oromoo dammaqsuu keessatti gahee olaanaa taphachaa turte. Uummanni Oromoo artistii qaalii tana quba akka qabaatuu fi cinaa akka dhaabbatu namoonni haala isiin keessa jirtu itti dhiyeenyaan beekan dhaamanii jiru. Artistiin qaaliintu yeroo dheeraaf dhibee sukkaraatiin rakkataa kan turte yoo ta'u yeroo ammaa kana ammoo hadhooytuu isii irratti cirrachi argamuun yaaliin baqaqsanii hodhuu akka taasifamuuf ogeessota fayyaatiin itti himamuu maddeen Oromiyaa 11tti himan. Haa ta'u malee qaamni isii haalaan laafuu fi dadhabuu irraa kan ka'e yaalii baqaqsanii hodhuutiif ga'umsa akka hin qabne himan. Artistiintu yeroo dheeraaf abbaa qabeenyaa Oromoo tokko qofaan gargaaramaa akka turte yaadachiisuun garuu amma deeggarsi uummata Oromoo bal'aa akka barbaachisu himan. Artistiin tun umrii manguddummaa kanaan rakkoo adda addaa fi dhibeen rakkataa kan jirtu ta'uu ibsuudhaan hawaasni Oromoo cinaa dhaabbatee gargaaruu akka qabu simanii jiru. Artistii Haloo Daawwee kaleessa jabduu onnattee onnachiisaa turte taatus har'a garuu dhibeen qabamtee sadarkaa ulfaataa irra jirti jedhan. Artistii Haloo Daawwee umrii isii guutuu sirboota warraaqsaa jaalalaa fi aadaa sirbuun uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa horattee jirti.
Miseensi waraana Itoophiyaan naannoo Somaalee Qabradar keessatti namoota 4 ajjeesee 3 madeessuun himame. Bulchiinsa naannoo Somaalee magaalaa Qabradar keessatti loltuun miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'e tokko loogii tokko malee namoota nagaarratti dhukaasuudhaan yoo xiqqaate namoota 4 ajjeessuusaa namoota ijaan argan waabeeffachuudhaan Addis Standard gabaasee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Maadii Abdulbaasit. Miseensi waraana Itoophiyaa naannoo Somaalee Qabrii Dahar keessatti namoota nagaa 4 ajjeesuudhaan 3 madeessuun isaa himame. Bulchiinsa naannoo Somaalee magaalaa Qabrii Dahar keessatti loltuun miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ta'e tokko loogii tokko malee namoota nagaa irratti dhukaasuudhaan yoo xiqqaate namoota 4 ajjeesuu isaa namoota ijaan argan waabeeffachuun Addis Standard gabaasee jira. Taatee ganda duwwaa 8 naannoo kaampii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti mudate kanaan namootni 3 madaa'uunis himamee jira. Loltuun tokko dhukaasa banuudhaan namoota nagaa 7 rasaasan rukute 4 du'anii 3 ammoo akka malee madaa'anii gara hospitaala Qabrii Dahar geeffamanii jiru jedha namoota ijaan argan keessaa tokko. Itti dabaluunis uffata waraanaa Itoophiyaa uffatee ture jechuudhaan loltuun kun machaa'ee ta'uu mala jechuudhaan shakkii qaban ibsanii jiru. Paartiin mormituu ONLF tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Paartichi ibsa har'a ganama baaseen namoota 4 ajjeefaman keessaa 3 miseensota isaa ta'uu ibsuudhaan kanaaf ammoo qondaala paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru ta'uu ibsee jira. Akka ONLF gabaasetti taatee har'a ganama mudateen namootni 2 biroos madaa'anii jiru. Naannichatti caamsaa dabre haleellaa wal fakkaataa magaalattii keessatti mudateen lubbuun dargaggoota 2 baduun isaa ni yaadatama. Har'a sokorri magaalattii keessatti sa'aatii tokko oliif osoo addaan hin citin itti fufee jiraachuun kan ibsame yoo ta'u, dhukaasni magaalattii keessatti itti fufuun namni yakka raawwate osoo hin dhaabbatin dabalataan namoota 8 irra miidhaa qaqqabsiisee jira. ONLF mootummaa federaalaa fi waraanni Itoophiyaa tarkaanfii hatattamaa qabatamaa fi bu'aa qabeessa ta'e akka fudhatan waamicha dhiyeessee jira. Itti dabaluudhaan haleellaa kana irratti tarkaanfiin murtaa'aan fudhatamuu dhabuun uummata Somaaliyaa gidduutti fincila kakaasuu danda'a jechuun akeekkachiisee jira. Ergaan jiru ifaadha gahaadha obsi keenya dadhabina jedhamee dogongorfamuu hin qabus jedhan. Tigraay keessatti beela sababa wal waraansa naannichatti gaggeeffamaa ture qaqqabeen lakkoofsa namoota du'anii dabaluu akka danda'u dhaabbanni dhimma mirga baqattootaa irratti hojjetu Refugee International beeksisee jira. Itoophiyaatti waraanni Tigraay keessatti bara 2020 irraa eegalee gaggeeffame waraanota jaarraa 21ffaa gaggeeffaman keessaa isa hammaataa fi lubbuun namoota hedduu itti galaafatame ta'uunis himamee jira. Daraartuu Shamee ammas dabalata qabdi. Itoophiyaatti lolli wal waraansa waliinii Tigraay keessatti bara 2020 keessa raawwatame waraanota jaarraa 21ffaa keessa raawwataman keessaa isa hamaa fi gara jabeenyi daangaa dabre itti mul'atee fi namoonni 10,000 lakkaa'aman itti galaafataman ta'uun himame. Sababa waraana kanaan dhiittaa mirga dhala namoomaa mudateen tilmaamaan ammas namoonni 380 hanga 600 lakkaa'aman du'aaf saaxilamuu akka danda'an Refugee International gabaasee jira. Yeroo ammaa kanatti waraanni kun dhaabbatus waraana kanaan wal qabatanii rakkooleen naannicha mudatan kanneen akka daandii, ibsaa, manneen barnootaa fi keessattuu beelli hammaataan uummata naannichaa daran miidhaa akka jiruu fi ammas furmaata akka hin argatintu himame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaata addunyaa ibsa waxabajjii 9 bara 2023 baasee tureen Itoophiyaatti sababa gargaarsi midhaan nyaataa faayidaa dhuunfaatiif oolaa jiruun dhiyeessii midhaan gargaarsaa dhaabuu isaa ibsee ture. Kanaan wal qabatee midhaan gargaarsaa gara naannoo Tigraay ergamaa tures addaan cituu isaatiin uummanni sababa waraanaatiin qeefii naannoo isaa irraa buqqee qonnaa fi daldala irraa fagaate harka dhaabbata gargaarsaa ture daran miidhamuu isaanii ibsamee jira. Ammas gargaarsi kun naannicha hin dhaqqabu taanaan lakkoofsi namoota beelaan du'anii dabaluu akka danda'us himame. Gama biraatiin ji'ootaan dura kutaan mootummaa ibsa ejjannoo baaseen qaamolee waraana irratti hirmaatan mirga dhala namummaa irratti gaaga'umsa guddaa uumuu isaanii ibsee ture. Haa ta'u malee yakka murtoo beelaa fi dhiittaa mirga dhala namaa gama humna raayyaa ittisa biyyaatiin jiraattota naannichaa irratti raawwatamee ture irratti wanti kaase hin turre. Dhaabbanni dhimma mirga baqattootaa irratti hojjetu yookiin Refugee International haala dhiittaa mirga namoomaa fi ajjeechaa dararaa uummanni naannoo Tigraay keessa jiru irratti furmaata rakkoolee kanaaf taha jedhe irratti falakaa'ee ture. Gama biraatiin dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa nyaata Itoophiyaa irraa addaan kutee ture baatii adoolessaa irraa kaasee deebisee eegaluuf karoorfachuu isaa ibsuun ni yaadatama. Ameerikaa fi UK'n haalli qabiinsa mirga namummaa Eertiraa keessa jiru nu yaaddeesseera jedhan. Biyyoonni kunneen haalli Eertiraan isaan yaaddessuu kan ibsan yaa'ii 53ffaa mana maree mirga namummaa mootummoota gamtoomanii Jeneevaatti gaggeeffame irratti ture. Qumbii Gidaaboo dabalata oduu kanaa qaba.
Ameerikaa fi UK'n haalli qabiinsa mirga namummaa Eertiraa keessaa isaan yaaddessuu ibsan. Biyyoonni kunneen haalli Eertiraa isaan yaaddessuu kan ibsan yaa'ii 53ffaa mana maree mirga namummaa mootummoota gamtoomanii Jineevaatti gaggeeffame irratti ture. Bakka buutuun Ameerikaa Keelii Bilingisiliin mootummaan Eertiraa lammiilee isaa miidhaa jiraachuu Ameerikaan cimsitee balaaleffatti jedhan. Bakka buutuun tun akka jedhanitti mootummaan Eertiraa uummata miidhaa yaada isaanii bilisaan akka hin ibsannetti hacuucaa jiras jedhanii jiru. Bilingisiliin itti dabaluudhaan Ameerikaan sirna tajaajila biyyaalessaa Eertiraa akka mormitus ibsanii jiru. Dhiyeenyattis mootummaan Eertiraa walitti bu'iinsa Suudaan hordofuudhaan lammiilee Eertiraa biyyaa baqatanii turan dirqiidhaan gara biyyaatti akka deebisan taasifamuun gabaafamee jira. Dhimmi kunis baay'ee yaaddessaadha kan jedhan mootummaan Ameerikaa bulchiinsi pirezidaantii Isaayyaas gocha seera qabeessa hin taane kanarraa akka of qusatu waamicha taasisee jira. Bakka buutuun tunis ergaa isaaniitiin loltoonni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessatti guutummaatti akka bahaniif haleellaa namoota nagaa irratti raawwatan irraa akka of qusataniifis waamicha taasisanii jiru. Loltoota Eertiraan badiin kaaba Itoophiyaatti raawwatame baay'ee isaan yaaddessuudhaan loltoonni yakka waraanaa fi namoomaa irratti raawwataniirus jedhanii jiru. Kanneen badii kana raawwatanis seeratti dhiyaachuun dirqamas jedhan. Haaluma wal fakkaatu UK'nis haalli qabiinsa mirga namummaa Eertiraa keessaa akkaan isaan yaaddessee jiraachuu karaa bakka bu'aa isaaniitiin ibsanii jiru. Ambaasaaddarri mirga namummaa UK Riitaa Firaanchiin tajaajilli biyyoolessaa Eertiraa jijjiirama barbaadas jedhan. Tajaajilli biyyoolessaa lubbuu lammiilee Eertiraa hedduu keessattuu lubbuu dargaggootaa balleessaa jira jedhan. Namoonni hedduun biyya isaanii gadhiisanii akka godaanan taasiseera jechuudhaan bakka bu'aan kun ibsanii jiru. Ambaasaaddarri Firaanchiin itti dabaluudhaan wayita dubbatan biyyi isaanii loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fuftis jedhanii jiru. Bakka bu'aan kun akka jedhanitti UK humnoota mootummaa Eertiraa sarbamiinsa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatameef akka itti gaafatamu dhiibuu itti fuftis jedhanii jiru. Miseensa mana maree mirga namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan taate UK'n Eertiraan mirga namummaa sarbuurraa akka of qusattu cimsitee gaafatti jechuudhaan ambaasaadar Fireenchiin ibsanii jiru. Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiin kan durfamte Eertiraan dhiittaa mirga namummaa olaanaan himatamaa turte. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaattee kan turte Eertiraan waraana ishee Tigraayitti bobbaasuudhaan lammiilee nagaa irratti sarbaa mirga namummaa hamaa raawwachuun gabaafamee ture. Waraana kana xumuruuf jecha waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF waraanicha goolabuudhaaf waliigaltee nageenyaa mallatteessan akka itti eerametti humni biyya alaa Tigraay keessa akka ba'u kan tumame yoo ta'u ammas loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka jiran gabaafamaa jira.